namtichi kun samiidhaan roobii jedhaan samiin ni roobdi dachiidhaan amma tana biqil jennaan dachiin biqilchiti jedhan dachiidhaan hin biqiliyoo jedheen biqilchitu samiidhaan rooba dhaabe yoo jedheen ammoo samiin rooba dhaabdii jedhan nama faa bakka lamatti addaan mureetiin nama erga sanii walitti deebii jedhan jidduu bahee nama kaan garas kaa'ee kaan garaan kaa'ee walitti deebii jedhan namni walitti deebi'aa jedhan sanboodaan ammoo rabbiin subhaanahu wa ta'ala nama akkasii saniyyuu ni salphisaa rabbiin ni salphisaa akka ni kijibaa ta'e ni mul'isaa jedhan nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam namni kun namticha kana rabbiin subhaanahu wa ta'ala namaan qormaatuudhaaf jecha silxaan hagana ga'u kenniif akka namni isaan qormaatamuuf jecha fakkeenyaaf shayxaana fudhadhu ati shayxaanni waan takka waan dalaguu danda'u qaba nama jallisuu danda'a karaatiin beeke namatti dhufuu danda'a wantoota garagaraadha sii gochuu danda'a sii sossobeetiin garuu rabbiin subhaanahu wa ta'ala namtichi shayxaanni akka sii godheef jecha ati shayxaana rabbiin jettu rabbiin subhaanahu wa ta'ala waan sansi qormaatuudhaaf jecha akka inni akkas godhu san rabbiin subhaanahu wa ta'ala isatti dhiisee jechuudha kanaaf nu biratti wanni akka waa fayyisuudha maaliin kunni nu biratti madaalan kaasu muslima biratti kanan xiinxalu muslimni kan fayyisu rabbuma karaa fedheenu haa ta'uti rabbiin si qormaatuuf karaa wayitii wana jechuu dandeessa isa kana dabalataan ammas ammoo fakkeenyaaf amma Yesuus Kiristoos waan dubbatee jira raajonni sobaadhanii ka'u jedhee maqaa kootiin dubbataniiti hafuura hamaas ni baasu akkasumallee namallee fayyisu raajii kanaa olillee hojjechuu danda'u garuu isaan hin dhugoomsinaa jedhe maal jechuudha akka Yesuus Kiristoos jedhutti wanni irratti gad dhaabamu amantiidha rabbiif ajajamuudha malee fayyina argadhe jedhee nama jala fiiguudhaan miti jedhee irraa dhoowwe durumaan dursee isinitti hima jedhee fakkeenyaaf Maatiyos boqonnaa 7 jira lakkoofsa 15 irraa kaasee waan raajota sobduudhaa dubbate maal jedhee isaan yayyii butatan osoo ta'anii jiraniyyuu raroo yookaan ammoo gogaa hoolaadhaa wanna rifeensa hoolaadhaa uffatanii isinitti dhufanii jedhe maal jechuudha isin sobanii jedhe fayyinaan wantoota garagaraatiin duniyaa isinii kenne jedhanii waan akkanaatiin isin sobanii jedha isaan keessatti ammoo yayyiidhaa jedha raajota sobaa akkasiisan irraa eeggadhaa jedha jaalala abbaa koo isa waaqara nama hojjetutu mootummaa waaqayyootti gala malee namni yaa gooftaa naan jechuudhaan mootummaa waaqayyootti gala miti jedhe yaa gooftaa naan jedhe namoonni hedduun guyyaa qiyaamaatti jedhe guyyaa boodaa sanatti namoonni hedduun natti dhufanii yaa gooftaa nuti maqaa keetiin hafuurota hamoota baafneerra raajii dubbanneerra hojii aangoo hedduus hojjannee jirra naan jedhaan ammoo isaan waakkadhanarraa deemaa isaan jedha jedhe namoonni kunniin amalaal afaaniin sobanii maqaa Yesuus Kiristoosii waa dalagan waa hojjetan garuu kanarratti hin hirkatinaa jedhe wanni irratti hirkata wanni jannatitti hin seenta maal jedhe waan rabbiin jaalatu hojjetuudhaan ati sabaaraallee ta'i jaamaa ijaallee ta'i okkolaallee ta'i caccabaallee ta'i fungaallee ta'i gabaabdullee ta'e dheertullee ta'e fokkatullee ta'e jabdullee ta'e waan barbaadde yoo taate wanni jannata ittiin seentu ati ana ebalu na fayyise ebalu akkana godhe osoo hin taane jaalala rabbiidhaa waan rabbiin jaalatu hojjechuudhaan jannata seenta'edhee afaan ifaadhaan waan naman dhibneen Yesuus Kiristoos dubbatee jira jechuudha siigalee dabalataan ammas ammoo fakkeenyaaf amma yeroo hedduu naman fayyifna jedhan dhugaa dubbachuudhaafi bakka kanatti amma fakkeenya waan sheexaani dalagdu jira yeroo garii tanamma ebalu hin jedhuan fakkeenya waan asin dura dalagaatiin turte isinitti maan karaa qalluuti waan hojjetan naannoo kennatti naannoo Arsiidha jaarii jedhanii Booran afaa keessatti ayyaana jedhanii naannoo Jimmaatitti ayyaana jedhanii natti fakkaata ayyaana jedhanii waan jirantu jira jinniin waan gootutu jira jinniin fakkeenyaaf amma jinniin takka yoo jiraate naannoo tokko yoo jiraate jinniin nama walbara jinni kamtu walbara jinni mataattu walbara jinni sayyida isaanii yookaan ammoo jinnoota keessaa ka irra caalutu nama walbara qaalluudhaan walbara erga walbare ammoo jaarii jedhanii ayyaana jedhanii namtichi kun aarsaa kafalaa fi maal godhaa fi wantoota garagaraa godhaa fi sinigalee wantoota garagaraa godhaaf waan sila isaaf barbaachisu jechuudha waan isaaf barbaachisu isaaf hojjetee erga sanii jinniin kun ammoo jinni xixiqqoo tanniin yoo isin nama qabdeetiin jette dhaqeetiin jinni xixiqqoo kana akka baasu godha dhaqeetiin akka baasu godha sigaltee dhaqeetiin akka baasu godha dhaqeetiin yoo baaseetiin jedhee dhaqeetiin yoo baaseetiin jedhee dhaqeetiin fakkeenyaaf amma jaariin
jinniin xixiqqoo yoo nama tokko qabdeetiin jette nama jinnii guddaa qabu yaamaa jedhanii zamana duraanii keessaa beeku kasitti mujjiruan. Warra jaarii qabu nama jaarii guddaa qabu yaamaa jedhanii ebaluu yaamaa jedhanii dhaqaniiti abbootatu nutti makana. Dhaqaniitti nama isaa yaaman namni sun dhaqeetiin jinni isa iyyisiiseetiin baasa. Sigalee jinni san iyyisiiseetiin baasa. Akkana jechuun jinniin namatti taphatti ummata asiin duraadha akkasii qabatteetiin taphachaatiin turte. Kanarraa achi utaaltii asirraa achi utaaltii ummata sodaachiftee wantoota garaagaraa gootee tokko ammoo kasayyidaatu jira kun ammoo wantoota garaagaraa godha ummata sodaachisaa dhaaneetiin baasa wantoota garaagaraa inni illee jinni fayyadama garuu jinni fayyadama inni illee akkasitti ummataan taphachaatiin turte yeroo hedduu ammoo waan sobaa irratti wantoota garaagaraa irratti nama bobbaasti walii galatti wanni amantii irratti ijaaramu isa kanaa miti rabbiin subhaanahu wa ta'ala ofii isaati si fayyisee garuu ammoo sifatanuudhaaf jecha waan wayiidha sitti mul'isa kun ammoo waan mirkanaa'insa yookaan wantoota garaagaraa dalaganii miti. Yesuus Kiristoos Maatewos boqonnaa 24 irratti sirriitti dhaamee jira. Waan kanaa olitu waan ani hojjedhe olitti hojjechuu danda'u namoonni garaagaraadha jedhe. Raajonni sobaadhaa kanaa olitti hojjechuu danda'anii. Isa biyya lafaa abboomutu dhufa garuu anarratti aboon qabu jedhe. Anarratti aboon qabu jedhe. Biyya lafaa kana ka ajaju dhufaa jedhe. Kana jechuun ammoo biyya lafaadhaa ka ajaju jechuun sheexaana. Sheexanni sun ammoo eenyudha karaa eenyutiin dhufaa sun immoo waan biraati. Waliigalatti alaa kulli haaliin kana godheef jecha inni dhugaadha hin jedhamu. Fakkeenyaaf ammoo warra ilmunaatii warra silsaa yoo fudhate jaajatamii jaa fudhatte warri sunis ammoo fayyina arganne duniyaa arganne maali arganne jedhan. Kana osoo taate osoo fayyinaan laalame osoo amantiin fayyinaan kalaalamu taate kanaan likkamu taate silaa wanni hundi isaatu iyyuu hin jirtu. Garuu kanaan hin laalamu. Haa ta'u garuu amantii keessatti fayyinni ni jira. Amantii fakkeenyaaf amma amantii nabiyyootaa keessatti fayyinni ni jira. Ni fayyan. Ni dhukkubsatan illeedha. Ni du'an illeedha ni jiraatan illeedha. Amantii islaamummaa qabatteef jecha duniyaa hin argattu. Dhiifteef jecha illee duniyaa hin argattu. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala osoo islaamummaa keessa jirtuyyuu abbaa barbaadeef qabeenya kenna. Abbaa barbaadeef fayyaa kenna. Abbaa barbaadeef abbaa barbaade jaamaa godha abbaa barbaade ammoo ija isaadhaan banaa godha abbaa barbaade ni fayyisa abbaa barbaade ni dhibamsiisa islaamummaa keessa fakkeenyaaf ammoo waan akka jinniidha uumamu kanniin namni kamuyyuu hin baasu sanii miti rabbiin kadhanneetu kan namni fayyu waan baay'eedha ka ofii kiyyaan fayyee jiru waan baay'eedha kanaaf garuu ammoo ani islaamummaan kunoo akkana an fayyee jira kanatu akkana jedheetiin hin dubbadhu malee si galee kanaafuu wanni itti madalamuu qabu waan rabbiin jaalatu irratti malee kan amantiin ijaaramuu qabu waan rabbiin jaalatu hojjechuu irratti malee ebalu fayyee ebalu akkana ta'e kun akkana ta'e yoo jette kun amantii osoo hin taane kun faayidaa jiruu duniyaatti amantii deebisuudha. Yesuus Kiristoos waan kana irratti hin ijaarre tasuma ta'ee amantii kana irratti hin ijaarre. Tasuma ta'ee hin ijaarre. Sannii siiteeti namaan ilma kiyyanaa fayyisee itti dhufee amantii qabdaa amantee jirtaa jedhee ni gaafata. Dura amanuu isaadha gaafata. Amantiitu isa fayyisa waan ta'eef. Amantiitu isa fayyisa waan ta'eef. Yesuus Kiristoos kan hojjetaa tureef hojii fayyina kan hojjetaa ture koottaa jedheetiin gaazexaa baafatee taappellaa maxxansee koottaa isin fayyisaa birrii naa guuraa jedhee osoo hin taane inni wanni qarqaarameef akka inni nabiyyii rabbiidhaa ergamaa rabbiidhaa tahee akka namni isa beekuuf. Fakkeenya Alaazaariin gaafa du'aa kaasu akka ati na ergite haa beekaniif jecha jedhee dubbata. Akka ati na ergite haa beekaniif jecha kan hojjedhe jedhe. Wanni nu hojjechaa tureef haa namni akka inni ergamaa ta'e beekuudhaaf malee akka amma akkana ta'e jedhanii kana maxxansaa kana Yesuus takka maxxansee hin beeku takka sirbee hin beeku kan hojjeteetiin hin beeku jechuudha. Sii galtee? Eewa. Ayyee waan si dhibu jira kanarratti. Bakka hin jiru galatoomaas. Hubadheera. Tayyib. Waan biraa gaafii qabdaa? Hin qabu. Nageenyi rabbis nyaawwata akkam jirtu? Nagaa keessan? Nagaa alhamdulillah fayyumaa mi? Ustaaz Awwal akkam nagaa keessan baga jiraattan? Fayyaa alhamdulillah fayyumaa miti? Galata rabbii jira. Maa kolfite jiru? Suutan kolfina. Gaafii qabda gaafii itti bubaa.
namni gaafii qabdan itti fufaa gaafa macaafa lallabnu gaafii qabna jettanii nu dhaabdan amma gaafii gaafadha hundi keessan yalla gaafii gaafadha amma sagantaan kan gaafiiti booda ammoo yeroo ustaazni lallabatti seenan yeroo isaan hafuuraan guutaman gaafii qabna jettanii isaan hin dhaabina amma gaafadha. gaafadhu rakkoon qabu siifan. Koppiliinki godha yalla. Amma gaafachuun dandeessumaan booda si gaafadha ustaaz Awwal. Sooma maali? Sooma kam inni sin? Soomatu jira? Khair. Ayyee gaafii qabdan itti fufa. Hafuura hamaattu keessa jira. Namni gaafii qabdan gaafadha yoo jala jiraatan illee gaafii qaba. Quraana irraa jechuudha. Eshi. Awwaala nagaa isin haa ta'u. Ustaaz Awwal naguma. Nagaa alhamdulillah fayyumaami. Jira nagaa kadhasa rabbi. Hayyee suuraa 88 ayata 88 irraa gaafii qabachirraa ifana godhaa xiqqoo waan naan galleechi. Suuraa 5 ayat 88 mee siif baneetiin dubbisa. Qur'aanni na bira hin jiruuti. Suuraa 5 ayat 88 yoo tahe waan maalidha dubbata akkanumatti xiqqishmoo hinaatu. Rabbi akka iddoo sanatti akka waan rabbiin lama ta'etti rabbii isa sin itti amantan sodaadha. Akka waan rabbiin lama ta'etti iddoo sanatti rabbii isa isin itti amantan sodaadha jedha. Rabbiin biraa iddoo sanatti naa galuu dide. Jechuudha. Maal jedhee Allahi isa isin isatti amantan san sodaadhaa jedhee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala dubbataadha. Isa kanaami? Eeywa. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala isa itti amantan san sodaadhaa jedheetiin dubbata. Inni sun Rabbiin subhaanahu wa ta'ala inni sun isa kami? Rabbii tokkichuma. Isuma tokkicha san. Ka Rabbii itti amantan san sodaadhaa jechuu jiru sun inni sun eenyudha? Rabbuma subhaanahu wa ta'ala isuma mataa isaattuu dubbatu jira. Si galtee? Ayyee. Eeywa. Akkaataa itti dubbatan fakkeenyaaf amma ana sodaadhaa Rabbiin subhaanahu wa ta'ala jedhee jira. Jedhee jira Qur'aana keessatti. Wattaquuni yaa ulil albaab. Suuraa lammaffaa keessatti Rabbiin subhaanahu wa ta'ala ana sodaadhaa yaa warra sammuu qabdanii jedhee. Si galtee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala yeroo dubbatu Qur'aana keessatti akkaataa gara afuriitiin dubbata. Yeroo garii ufitti deebisa wanti siin jedhu ana sodaadhaa, ana gabbaraa, ana tokkochoomsa, ana galateeffadhaa, ana dubbadhaa, waa'ee kiyya dubbadhaa jedhee ana jedhee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala dubbata. As deebimee xiqqoosi. As deebi akkasina dhageeffadhu. Nama si bilbiluu jiranitti fakkaata. Lammaffaan ammoo nuyi jedha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala yeroo waa hojjetu yeroo nu gabbaraa jedhu ana sodaadhaa yeroo nu sodaadhaan jedhu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala ana sodaadhaa jedha adda uf baasee. Garuu yeroo waa hojjetu yeroo guddina ofiidha agarsiisu yeroo waa hojjedhe waan akkanaa godhe jedhu yeroo hojjedhe jedhu jira yeroo hojjenne jedhu jira. Waan hojii irratti waan guddina isaa agarsiisu irratti waan akkanaa goone waan akkanaa hojjenne jedheeti Rabbiin subhaanahu wa ta'ala dubbata. Yeroo garee ammoo Allah sodaadhaa Rabbii keessan sodaadhaa Rabbii kan kee sodaadhu Rabbii kan keetiin akka waan Rabbii kan keetii dubbadhu jedhee ufuma baanee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala dubbataa jechuu. Si galtee akkana jedheetiin dubbata. Kun hundi isaa Rabbiin subhaanahu wa ta'ala akkaataa itti dubbatu kana keessatti Qur'aanni wani dadhabsiisaa ta'eef isa kanaafiyyuu. Usluuba Arabifa keessatti wanni akkanaa kun tajriida jedhama. Tajriida jechuun nama tokko akka waan sirraa dubbatu akka waan ati nama biraa irraa dubbattuu gooteetiin kaa'u. Isa kanatuyyuu tajriida jedhama. Balaagaa keessatti lakkaa'ama. Dadhabsiisa Qur'aanaa keessaa inni tokko isa kana jechuudha.
Arabii fakkeessatti quraanni kun gaafa buufamu akka arabni dubbachuu hin dandeenyetti akka nam tokko dubbachuu hin dandeenye uumama keessaa nam tokko akka dubbachuu hin dandeenyetti rabbiin subhaanahu wa ta'ala dubbate. Wanni kun ammoo balaagaa jedhameetii yaamama. Sun balaagaa waan jedhamaatiin beektuuti. Amma fakkeenyaaf amma akka macaafa kan keetiin sii galuudhaaf sii dubbadha. Fakkeenyaaf amma Yohaannis boqonnaa 3 akka sii galuuf malee ani macaafa taajoomeetii miti beekadhu. Akka sii galuuf balaagaa jedhee sitti himuu irraa afaan seelluga afaan arabaati waan bu'eef seelluga keessatti wanni kun quraanni bareeduu keessaa honga gahu jedhama. Fakkeenyaaf macaafa keessaa baasee sii dubbadha. Fakkeenyaaf amma Yohaannis boqonnaa 3 irra yoo dhaqxee ilaalte Yohaannis boqonnaa 3 irratti namni ilma namaatti amanu jireenya bara argataa jedheetiin dubbata. Ilmi namaadhaatti amanu ka jedhee dubbataa jiru kun eenyu? Yesuus Kiristoos dubbatu jira jedhaniitti amanan kiristaanonni. Garuu ammoo namni anatti amanu hin jenne namni ilma namaatti amanu jedhe. Sigalee namni ilma namaatti amanu jedhe. Namni ilma namaatti amanu jedhe. Ilmi namaa sun eenyu? Yesuus Kiristoos matama isaati. Haa ta'u garuu namni anatti amanu hin jenne dubbii isaati kun. Ilmi ofii isaatii homaa gochuu hin danda'u jedha. Ilmi ofii isaatii homaa gochuu hin danda'u. Bakka kaanitti ammoo ani ofii isaatii homaa gochuu hin danda'u jedha. Sigaltee ani ofii kootii homaa gochuu hin danda'u ka jedhu illee osuma jiru ilmi ofii isaatii homaa gochuu hin danda'u illee bakki jedhu jira. Ilmi sun eenyu? Yesuus Kiristoos mataa isaati. Ofirraa achi qabe dubbatu jira. Ilma Waaqayyo isa tokkichatti namni amanu waan akkana argataa jedhee wata dubbatu isuma mataa isaati. Sigaltee kanaafuu amma ofirraa achi qabe dubbatuuni namtichi sun hin dubbanne jechuudha miti. Namtichi sun hin dubbanne jechuudha miti. Akkaataa namni itti haasa'u keessaa kun gosa tokko jechuudha malee. Sigaltee? Ayyee. Sigalee wannan jedhe? Eeyyee naagalee jira. Amma suura dhuma 5 ayyaata isaa qo'anaan laalee gaafiin qabaa malee inni kun naagalee jira. Ayyee laalee kootu. Akkasitti of ibsaa jira. Of ibsaa jira na jira. Ayyee. Eeywa. Agalaalte dhuftuufi dubbadha. Jirta abdii. Eegastuu jala koppiliingi godhaati. Inshallah namatti daddabala. Injira ustaas. Har'a dadhabbiin qabu aga ifaatti lallabattan biiznillah. Anatu dadhabbii qaba malee. Kana rakkoo hin jiru kana. Ayatuma qabadhu as deebi'i cuucee. Hayyee 583 ustaatawan. Dubbisee naagalu. Tayyib. Maal jechuu akka barbaadu? Tayyib 583 dubbisaa fi Khalid dubbisiif. Yookaan atu ilaaliif. أستاذ شنطة دمسدي وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. Saddeettamii sadii dubbistee fi miti? Aywa. Tayyib gaariidha. Waan gaariidha dubbistee. Awwaala 82 irraa irra deebiiti. Sirriitti sii hiikaati sirriitti dhaggeeffadhu ishee. Ayni Qur'aana tan jettu latajidanna ashadda annaasi cadaawatan lilladhiina aamanuu alyahuuda walladhiina ashrakuu. Ati yaa Nabii Muhammad wallahi ni gartaa irra jajjaba namaa muslima warra rabbitti amananiin xilaatomuudhaan irra jajjaba namaa yahudaa fi warra dhakaa muka gabbaran ta'utti gartaa jedhe. Namni akka malee warra muslimtootaa jibbuu yahudaa fi warra dhakaa muka gabbaraniidha. Warra waaqayyolee tolfamoo gabbaraniidha jedhe. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladhiina aamanuu alladhiina qaaluu innaa nasaaraa. Ati ammoo ammas warra
xiqqoosii jaalalaan gara mu'mintootaatti gara warra rabbitti amananii gara muslimtootaatti dhiyaatu warra nuti nasaaraadha jedhan. Nasaara jechuun warra naaziriitii jechuudha. Warra naaziriitii jechuun ammoo amma kunoo kiristaan ofiin jedhanii of yaaman kana. Warra kiristaan ofiin jedhaniitiin of yaaman kana xiqqoosii gara muslimtoota kana gara jaalalaatiin gara muslimtoota jaalachuutiin irra kalaa'uu isaanii agartaa jedhe. Muslimtoota xiqqoosii isaan turre jaalataa isaan tuyyuu irra kalaa gara muslimtootaatti muslimtoota jaalatuudhaan isaan turre kalaa jedhe. Sii galtee? Erga sani ammoo maal jedhe daalika bi'anna minhum qissiisiina wa ruhbaana wa annahum laa yastakbiruun. Sababni warri kiristaanaadhaa muslimtoota jaalachuutti dhiyaatanii fi sababa isaan irraa qeesiin jiruufi. Sababa qeesii qabaniif. Sababa warra rabbiif jecha akkuma dogongora jiran sanittuu jechuudha. Warra rabbiif jecha akkuma dogongora jiran sanittuu warra rabbiif jecha rabbiin gabbara jedheetiin deemu isaan irraa waan jiruufi. Haa dogongora illee jiraatanii. وأنهم لا يستكبرون سبب إسان بونيف سبب إسان لغا ربي يو أرغانيت جدا بونيف وإذا سمعوا جدا يو أغان جدا وري كريستانا كو يو أغاني ما أنزل إلى الرسول وان غير إرغامات تبوفا كا imimmaan dhangalaaftu. Ka imimmaan dhangalaaftu waan gartuufati. Yoo isaan yoo quraana kana dhageeffatanii jedhan yoo hubatanii jedhan ijji isaaniidha imimmaan dhangalaafti waan imimmaan dhangalaafti jedha. ترى عيونهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق سبب حق هبتني في جج سبب حق هبتني في جج ويقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع شاهدين إسان نجد ربي كنا أمنيت جراتي أتي ور رقابه وجين نقل ميسي ور أمة رت رقابه ور صحابه تافا ور برتوتا نبي محمد فا وجي يا رب نقل ميسي يا رب جنتك كانوا سينسي سجاني تندبتني ربنا مو سبحانه وتعالى سوا كان أفجتش قالت سانف قالش جنتوتا لجن جلايات وجريت تندبتها يشولا فأصابهم الله جنات تجري من تحتها الأنهار ربين سبحانه وان قبلني فجتش إسان مسلمة ركلاني جري سببني أنكم بوته في أبدي كومنتي بنا كومنتي كانت تشوفينها تجيب نقول إننا برو نمجيب بسيساج أستاذ قجلنا أجي فتن جنيتي أستاذ يرو كومنتي أرجعتني أجي فتن قجلنا طيب أيوة أنقاري ده طيب سببني أنكم بوته في كريستيانو زمانا نبي محمد عليه الصلاة والسلام إرجمانسان نبي محمد عليه الصلاة والسلام جرى موتما أبسينيا يوكا موتما هبشارة يروساني نجاشي أسهما كان جرامو نجوس يروساني تي ورقة إرجاني برتوني نبي محمد عليه الصلاة والسلام بيجانا دفانيتين بيجانا كيس توران غافسان إن اللي إسلام مكابته سامبودا نمو خيسمو توحيدا كيسو تافي أما سمو ورا رب جبرو كان فوديتين غير نبي محمد عليه الصلاة والسلام هاجاويتي في إرجع ميلا على دك أتوان نجروه بدأ جريتين جتشول ويتروفني نبي محمد عليه الصلاة والسلام بيردوفن نبي محمد عليه الصلاة والسلام مسجد كيس بولجان كريستان جري بيكر جري كريستان وسمتاني جراني يوم مسجد كيس بولجان جرني تبعنا جنان جري تبع بيكاني تبعنا مسجد كيس تبعنا جنان مسجد كيس تبعنا جاني هيماني قافسن دبرتين نبي ربي تو عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله تعالى عنها ربي سر رجالته قافسن دابت لالات ترته يروسن ورا هبجارة ورا جكيزة تبعتو جيجو إبود أن تبعتشا تران أكا أداء سانيد مسجد كيست نبي ربي عليه الصلاة والسلام بولشاني كيسوم مساني بولته دوتش بولاني قرآن دقيسيسن قافسن قرآن دقيسني جنان إمما ياسني أدا لغان جرتو كان جانيتين سنبودا نمو لغان جرتو سن كيبالاني براديما إسلام مكابتاني سواء كان أبجيش ربي سبحانه وتعالى كإرك راو مسلمتو تجالتو تي كريستانا جيل كريستاني ورد أغادان كريستانو مكابو يسوس كريستو لغمان جالتو كأولي قد مكين كشريعة ربي سير ربي لا بيكو غافسن أمنتين جور أمنتين لما أمنتين ججبني جور أمنتين لما أمنتين توقو أمنتين أرثوذكسي تيفا أمنتين كاثوليكيتي أمنتين كريستانا جل أميرو سنبيك من سو مكان لمان كان براد أمو شافي رجل فكينيا أبو يونيو تجاني نما مراسا وري أريوسي جرا أريوسيو تجاني سنيلين أمو يرو سني تكاتي جرا ملئ مجرا يسوسي واق أنجرانين أبو يونيو يجلن يسوسي واق أنجرانين وري واق أجدو كأكا كاثوليكي تيفا أرثوذكسي لاجر
warri ortodoksii sun ammoo warra dhufaniitiin nabiyyi Muhammaditti alayhi salaatu wassalaam warra dhufanii nabiyyi Muhammaditti alayhi salaatu wassalaam dhufanii amana yeroo san ortodoksiidha yeroo san ka biyya kanarra dhaqee jechuudha sawa saniif jecha rabbiin subhaanahu wa ta'ala kana jedhee dubbatee jechuudha sii galtee na galeera. Amma fakkeenyaaf jechuudha. Nagaama sagaleen kee? hin dhaga'ama. Hin dhaga'ama dubbadhu. Ni dhaga'ama dubbadhu. No, isin ukkaamsuuf miti ijoolleen koomentiitti godhanii akka waan ijoollee yeroo baay'ee gaafima irra gaafatan ammas deebi'anii gaafatu. Kun immoo rakkoo dhaggeeffachuu dhabuuti. Kanaaf jedhan akka dhaggeeffatan malee ukkaamsuuf ifamaa jiru. Irra gaafadha itti buufe maal jechuu barbaadde? Okay, amma jechuudha macaafa keessatti waa'een kiristaana akkana jedhee baay'een jiru. Akkuma isin hubattani kiristaana jechuun erga gooftaa Yesuus dhufee jecha Kiristoos jedhurraa kan inni dhufe. Inna quraana keessatti immoo kiristaanota jedhin waama. Kiristaana inni jedhu numaan immoo kiristaanni kun kan rabbiin kiristaanota jedhee waamaa jiru kun numa miti. warra hiikutu balleesse malee suni rabbiin subhaanahu wa ta'ala kiristaanota jedhee quraana keessatti bakka takkatu yaameetiin hin jiru. Siniin dhagoo jirtaa miti. Quraana keessatti nasaaraa jedhe. Nasaaraa jechuun warra naazireeti jechuudha. Warra naazireeti jechuudha. Ka Yahudoonni illeen barattoota Yesuus Kiristoos itti yaamaa turan warra naazireeti jedhanii itti yaamaatiin turan. Kun wannaa 25 irra jira. Hojii ergamoota boqonnaa 25 I think lakkoofsa 11 jechuu yaada. Boqonnaa 25 lakkoofsa 11 jechuu yaada achirra jira. Nasaaraa jedha warra naazireeti jechuudha. Kiristaanota kan jedheeti moggaase warra xaa'ota amlaakiidha. Xaa'ota amlaakii jechuun warra waaqayyoolee tolfamoo gabbaraniidha. Antooqiyaatti Phaawulosii fi Barnaabaasiin kan jedhanii moggaasan jirri warra achi dhaqeen kan jedhanii moggaasan warra mukaa dhakaa gabbarutu kiristaanota jedhee moggaase malee maqaa rabbiin moggaasellee miti maqaa Yesuus Kiristoos moggaasellee miti maqaa wani tokko wanna jedhee miti. Garuu kan ittiin beekamaa ture yeroo sanitti warri Yesuusin hordofuun warra naazireetii jedhaniitiin beekaman yookaan warra naasiraadha jechuudha. Warra naasiraa jechuun sigaltee warra naasiraa jechuun bakka Yesuus Kiristoos itti dhalate san. Yesuus Kiristoos illee inni illee naaziraawiidha. Naaziraawii jechuun naazireetii itti dhalate. Naazireetii jechuun adaamaadha miti beekadha. Adaamaa osoo hin taane adaamaan maqaawwan asanii waamamte. Naaziriitii jechuun naasiraadha. Naasiraa jechuun biyya Yesuus Kiristoos itti dhalate biyya Jaliil keessa kan argamtu yookaan ammoo Galiilaa keessatti kan argamtudha. Isinii galee Galiilaa keessatti kan argamtudha. Isin sun Galiilaa keessatti kan argamtu sun Naasiraata jedhamtu warri Yesuusin hordofullee garasitti achi hirkifame. Yeroo duraatiif Yahudota achi hirkisaa ture. San boodaanillee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala wayita yaamu Nasaaraa jedhaan. Maaliif warra Naaziriiti jedhaan? Isaan kiristaanota jechuun warra Kiristoosin hordofu jechuudha. Kiristaanota jechuun ammoo warra Kiristoosin hordofu jechuudhaaf ammoo Kiristoosin hordofuutti hin jiran. Akka amantii Islaamummaatti sitti mujjiran. Isin Kiristoosin hordofuutti hin jirtan. Kiristoosin waaqessuutti jirtan malee. Kiristoosin waaqessu jirtan malee. Kiristoosin hordofuu jechuun akkaataa inni hojjete hojjechuu, akkaataa inni dubbate dubbachuu, akkaataa inni godhe godhuudha. Kan Kiristoosin hordofu kan Rabbiin subhaanahu wa ta'ala yaameetiin jedhe muslimtoota. Suuraa sadaffaa irratti Rabbiin subhaanahu wa ta'ala aayata 50 irraa kaasee haga 55tti taqriiban haga aayata 55tti Rabbiin subhaanahu wa ta'ala warra isa hordofan jedhee dubbateetiin jira. Warri sun warra kam warra muslimtootaati. Warra Rabbiif masakamanidha. Muslimtoota jechuun warra Rabbiif masakaman jechuudha. Suuraa sadaffaa 50 irraa kaaseetti Rabbiin subhaanahu wa ta'ala dubbatee jira. Wajaa'ilu alladhiina ittaba'uuka fawqa alladhiina kafaru ilaa yawmil qiyaama. Warra si hordofan haga guyyaa qiyaamaatti illee warra kafaran irra ol taasisaa jedhee jechuudha. Sigaltee kanaafuu kiristaana jedhee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala bakka takkatti yaamne. Garuu warri hiiku amma maal jedhee hiike kiristaana jedhee hiike namni akka hubatuuf jecha. Warra Naaziriitii osoo jedhanii warra Naaziriitii osoo jedhaniitiin silaa kahii kan taate akka Quraanni jedhu sanitti osoo kanii kan taate warra Naaziriitii jechuun namni hin beeku. Isinuyyuu hin beektan macaafa keessa bakka takka jira
warra Naaziriit kan jedhame yaamame warra Naaziriit kan jedhamu san macaafa keessa hojii argamoota boqonnaa 25 irraa akkas jira lakkoofsa 11 jechuutti yaada irra turee jira yoo dagachuu baadhe si galtee kanaafuu waliigalatti alaa kulli haaliin quraani kan dubbatu warra Naaziriit jedhan malee kiristaanota hin jedhuun maaliif kiristaanota hin jenneen waan kiristoosiin hin hordofneef jecha akka rabbiin subhaanahu wa ta'ala dubbatutti waan kiristoosiin hin hordofneef jecha kiristaanota hin jenneeni jechuudha akkasi. Galatooma na deebi'eera. Ayyee kadheen gaddamaa na deebisuu diddatammoo. Kamiidha inni? Hin dandeessaa hin dandeessu ati wayi jalatti kuftee duuta. Ayi dhugaadha garuu gaafii barattuudha jechuun gaafii gadheen gadda gaafatta sun akkuma caafamarra jira. Maayiloo dhukkubsatee du'e miti. Ka'uun isaa immoo itti ulfinni waaqayyoo akka ittiin mul'atuu fi kanuma. Eenyutu ajjeese? Eenyutu ajjeese? Waaqayyoodhaan ka waan ajjeesu. Garuu inni dhukkubsatee du'e miti Alaazar. Dhukkubni jechuun sababaadha malee dhukkubni mataa isaadha mataan isaa nama ajjeesu sababaadha ta'a malee. Si galtee? Fakkeenyaaf amma ati heerumte jechuun sababaa goote jechuudha malee heerumteef jecha ilma dhabuu dandeessa ilma argachuu dandeessa rabbiin si haa kennuuti. Si galtee? Dhukkubsatte jechuun namni dhukkubsatee hundinuu akka du'u kan taasisu rabbiidha. Dhibeellee kan namatti fidu rabbuma kan biraati miti. Annan madeessa nam fayyisa si jedha. Nan jiraachisa nan ajjeesa si jedha. Maraayu kan godhu anaa jedheeti waaqayyo dubbata. Kan isa ajjeese sababaa godhee sababaa dhibee sanii godhee kan ajjeese eenyuudha jettee amantaati. Waaqayyo jedhee amana. Waaqayyoodha tayyee. Akkuma ajjeesuu danda'u kaasuus waan danda'uufi. Yesuus keessa jira ajjecha san keessa ajjeesuu keessa jira inni. Gooftaa Yesuusii fi Waaqayyo nuti waaqummaadhaan tokko inni amanna waan ta'eef keessa jiraachuu danda'a. Jechuun kiyyaa keessa jira waliin ajjeesan jechuudha. Walii galaniiti. Walii galanii jedhamu kaasutaas gargaritti baafamee ilaalamu waaqummaadhaan tokko waan ta'eef waan gooftaa Yesuus hojjetu waaqayyo abbaan isin hojjeta waan ta'eef. Yesuus himatu ajjeese jechuudha. Yesuus maata ajjeesee osoo hin taane waaqayyo waan barbaade godhuu hin danda'a mitiire ajjeesuus jiraachisuus hin danda'a mitiire. Kanaafuu waaqayyo Yesuus himaa mitiire akkas jettutti. Waaqayyo Yesuus waaqayyo dhalleedha garuu wanni iddoo kanatti naagalee akka naagaleetti isinitti himuu barbaadu waaqayyo ajjeesuus jiraachisuus hin danda'a inni immoo dhukkubsatee du'e ka'uun isaa immoo ulfinni waaqayyo ulfinni isaa akka ittiin beekamu. Sun rakkoon qabdu san walii galla ulfinni waaqayyo akka ittiin beekamu walii galla waan rakkoon qabu san. Sun rakkoon qabdu ulfinni waaqayyo akka ittiin mul'atuu fi sun rakkoon qabdu. Ani waan ajjeesuu irratti Yesuus Kiristoos waaqa eega ta'e isatu ajjeesee mitiiree Alaazaariin. Naan jedhi ka. Garuu dhukkubsatee du'e mitiin. Akka macaafni qulqulluun jedhutti dhukkubee du'eera. Dhukkubni sababaa ta'a bari hawwi. Mooyyitti du'a fooniiti malee du'a hafuuratii miti yeroo sana iyyuu inni rafe malee hin duune. Duuni fooniitii fi duuni hafuuraadhaan jirtu bar wanni siin jedhe kuni duuti du'a jechuun kan siin jechuu jiru du'a ruuhii fi hafuuraa fi qaamni addaan bahuudha. Kasiin jechuu jiru ani Yesuus Kiristoos waaqa erga jette waaqayyo ammoo annan ajjeese nan kaasa erga jedheeti nan fayyisa nan madeessaa jedha. Kan madeessuu isaa kan fayyisu isaa kan ammas ajjeessu isa kan jiraachisu isa. Amma Yesuus Kiristoos ni jiraachisaa jettee jirta xayyeeb gaariidha. Kan ajjeese eenyuudha Yesuus Kiristoos moo miti? Bakka tana qofa barbaadaan. Ani amma yaani eeyyani Yesuus tu ajjeese yookiis immoo Yesuus miti jechuun danda'u sababni isaan beeku waan ta'eef garuu akkamitti hin beekne kunoo jala kana ijoolleen isumaadha jechuu jirti.
Isumatu ajjeesee jechuu jirani. Akka beetiin si jettu kanan jettu. Achi booda maal gaafachuuf isin? Maal godha achi booda waan gaafadha. Akkamitti bakka itti awwaalame wallaalee jechuuf miti usta. Bawi. Waan gaafachuuf waan beeku. Awi. Wai kan jedhani isatu ajjeesee yoo jette immoo maal jetten? Gaafee dhuguma yaani isa booda maal gaafachuuf hime? Isa booda maal gaafachuuf? Ani wanni siin jedhe akkamitti booye ajjeesee ka'ee maaliif boo'aa kan siin jedhu takka. Ajjeesee ga'ee qabrii isaadha akkami wallaale eega ofii ajjeesee jiraate akkamitti deebi'ee booye garaa nyaatee jennaan. Ofii ajjeesee akkamitti deebi'ee booye? Yoo wallaales taas. Yoo wallaale. Maal qabrii isaanitti garsiisa eessatti akka awwaalaminatti garsiisa jedhee miti maa? Yaa garuu mooyitii koo durumayyoo ta'u inni achi hin dhaqiniin dura maal jechaanii ture. Isaaniin du'eedhanii inni mooyitii irra feedhaan. Yaani kana jechuun akka inni gizee inni achi ga'e iddoo isaan itti awwaalan irra akkamitti akka du'e. Akkasii miti akki macaafni dubbatu. Yaa gobazitii akkasii miti akki macaafni dubbatu. Alaazar du'eeraa jedhee mul'innatti illee isaanitti dubbatee jira. Dura rafeeraatiin dammaqsina beenaa jedhe. Si galtee erga sana ammoo jarri hubachuu dhabanii jennaan mul'innatti itti himee du'ee jira jedhee itti himee jira. Kun ammoo Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 14 irra dubbatee jira. Si galee akkas. Kanaafuu gaafiin keessa sinii deebi'ee mitiira sinii deebise. Maal naa deebistee ati maal ati gadiraabiitii na dubbadhu kaa daddafiiti. Gadiraabiitii Yesuus ajjeesee onaan jette maaliif boo'ee siin jedhe. Ufuma ajjeesee ufumaa fi boo'a. Maal kagaa Yesuus koo waaqa qofa miti nama guutuu waaqa guutuu inni amanna waan ta'eef namummaa isaatiin boo'ee maal rakkoo qaba. Jaalala nutti argisiisuu fi jechuun boo'uu miti namummaa isaatiin gooftaa Yesuus namaa gadi waan hundayyuu ta'eera. Bartoota isaatu miila isaaniitu dhiibbaa. Guyyaa meeqa du'ee guyyaa meeqa akka tureyyuu hin beeku bara. Akkamitti hin beeku? Guyyaa haga du'ee guyyaa meeqa jedhee gaafatee miti. Fakkeen isuma dubbatee iyyuu bara. Yesuus yommuu achi ga'ee jedha. Alaazar du'ee erga awwaalame guyyaa 4 ta'uu isaa baree jedha. Erga achi ga'ee guyyaa 4 akka ga'ee baree jedha. Awwaalame. Achitti baree jedha guyyaa 4 akka ta'e. Ofii ajjeesee guyyaa inni du'e san guyyaa ajjeese san hin beeku jechuun xiqqoo si namanni buure. Namummaa isaatiin boo'ee jechuu jirtiisa. Maal jechuu jirta? Eeywa eenyudha mee ka dubbatu jiru? Caaltu Tolasaa banadhume? Dubbadhu si dhagaan jira. Yaa Rabbi lola. Eeshi bagana dhagaa jiraatte. Yesuus Alaazariin eenyutu ajjeese? Yesuus eenyutu ajjeese? Alaazariin eenyutu ajjeese siin jedhe? Alaazar dhukkubsatee du'e. Dhukkubsatee du'e beekee bara. Dhibee sanuu eenyutu itti fide eenyutu isa ajjeese? Maal jechuudha? Dhibee eenyutu itti fide eenyutu isa ajjeese jechuun maal jechuudha? Jechuun maal jechuudha?
jechuun waaqayyo bar macaafa keessatti mee seera keessa deebii seera keessa deebiidha seera keessa deebii boqonnaa 32 bara 39 irratti annan madeessa nan fayyisasi nan ajjeesa nan jiraachisasi jedha